Ani maqaan koo Kennaa Keelikkiisaan jedhama. Kanarraa dhufe immoo mana barumsaa Mul'ataa Iyyuudha. Barataa kutaa shanaffaati. Kanan qophaa'ee dhufe immoo weebsaayitii hojjedheedha. Weebsaayitichi sun immoo rakkoo uummataa kanii fura jedhamee hojjetamedha. Weebsaayitichi sun immoo maqaan isaa Kennaa Keelikkiisaa FRA pilaatfoormii gaafa jedhamu keessattis kan inni qabateeru wanta sadiidha. Isaanis faarmarsii, riisarchii fi ekstenshinii. Faarmariin qonnaan bulaa yommuu ta'u, riisarchariin immoo kan qo'atee qonnaan bulaatti hojiirra akka inni oolchu kan inni itti himudha. Ekstenshiniin immoo kan uummatatti gad dabarsudha. Riisarchariirraa fuudheetu kan uummatatti dabarsudha jechuudha. Kan biraa immoo kan inni qabatu yeroo baay'ee qonnaan bultoonnii fi qo'attoonni wal arguuf baay'ee isaaniif hin mijatu. Yeroo jedhamee fi guyyaa jedhametti wal arguu hin danda'an. Kanaafiyyuu nuti immoo kana dhiisisneetu weebsaayitii kanarratti akka barbaadan galanii gruupii WhatsApp irra qaba. Gruupii WhatsApp irra galaniitu takkaatti mana isaanii ta'anii wal gaggeessuu kan danda'anidha. Kan biraa immoo weebsaayiticha sanarratti tiimii membarii kan qabuu fi tiimii membaricha sana keessatti immoo qonnaan bulaa akkas akkasii maqaa isaa wajjin waan inni hojjetu lakkoofsa bilbilaa isaa wajjin irree achirra kaa'uu danda'a jechuudha. Kan biraa waan inni kun uumamee fi weebsaayitichi kun kan diivelooppii ta'ee fi qonnaan bulaa fi riisarcharoota wal qabsiisuuf yookiin immoo qonnaan bulaan tokko akka irra kanne gochuuf kan tajaajiludha jechuudha. Ka'umsi koo mana barumsaadha. Mana barumsaati. Manni barumsaa Wi-Fi nu gashuudhaan kompiitararree bitee nu gashuudhaan akka nuti boqonnaa keenya irratti akka nuti shaakallu nu godheetu akka nuti weeb diivelopperoota akka nuti taanu kan nu taasisedha jechuudha. Rakkoon an argee kana hojjedhee fi qonnaan bulaa fi riisarchariin tokko yeroo wal qunnamuu barbaadu yookiin immoo riisarchariin tokko advaayizii yookiin immoo gorsa tokko qonnaan bulaaf yoo laachuu barbaade akka inni rakkannee fi haaluma salphaa ta'een mana taa'ee akka inni laachuu fi fagoo deemeerree qonnaan bulaa sana argachuu fi akka inni rakkannee taasisuun weebsaayitii kana kan hojjedheedha. Namni kutaa tokko hojjechuu danda'a. Waanani sammuu isaatti qabachuudha. Sammuu isaatti erga qabatee booda waan fe'eeyyuu taananii hojjechuu danda'a jechuudha. Ijoollees ta'ee kun wanta baratamee hojjetamudha waan ta'eef akkuma barumsaatti nutis mana barumsaa kanatti yeroo boqonnaa keenya baranneetu kan arganne waan taaneef akkasii kutaatti kan adda ba'ee kutaa shan qofaa shanii ol bicha hojjeta jedhamee kan murtaa'ee miti. Akkasumatti namni kutaa tokko akka hojjechuu danda'uu fi barumsa yoo qabaate haaluma salphaa ta'een hojjechuu akka danda'u. Barnoota isaa kan nuti argannu yuutuubii garaa irraa barumsa garaa weebsaayitii garaa irraa baranneetudha. Weebsaayitii kana yuutuubii kana akka nuti ilaallu immoo manatti yeroo baay'ee qo'annaa yeroo argannu waan ta'eef mana barumsaa keessatti hamma yeroo keenya gubnu mana kompiitaraa nu bananii mana barumsaan keenya Wi-Fi nu gashuudhaan kompiitara nu gashuudhaan achi keessatti kan hojjechaa turree fi barumsa immoo kan achuma keessatti baranneetu achuma keessatti kan hojjennedha jechuudha. Qonnaan bulaan tokko riisarcharii wajjiniin kan inni walitti argatu gruupii WhatsAppiin achirra jira. Hoom peejii masaarratti chaat baay'ee WhatsApp jedhee jira. Chaat baay'ee WhatsApp sanarratti immoo namni kamiyyuu taananii qonnaan bulaa duwwaa otoo hin taane ekstenshiinarii riisarchariin hundiyyuu achirra galeerree akkasitti wal argachuu danda'a. Kan biraa immoo kan natti deebisuus danda'u yommuu fakkeenyaaf tiimii membarii ta'uu barbaadanii anatti himuudhaan kan wal argata tiimii membarii ta'aniitu
qonnaan bulaa yoo ta'e hojii irraa akka inni oolchu yookiin immoo advaayizii akka inni argatuu fi riisarcharii gaafate riisarchariin isa gorsa jechuudha. Riisarcharii yoo jiraate immoo qonnaan bulaan tokko isa tuqee kontaaktii nambarii isaa yookiin immoo kontaaktii nambarii isaa irratti bilbiluudhaan argachuu ni danda'a jechuudha. Akkasitiin karaa lamaan wal argachuu danda'u jechuudha. jalqabaa kan nuti goonu dura search gochuudha. Erga search goonee booda websaayitichi erga nu banee booda hoompeejii isaa irratti nu fida. Hoompeejii isaa irratti liinkii sadii jira. Tokko view serviceedha, tokko chat secretiidha, tokko immoo chat by whatsappidha. Karaa lama kan isiniin jedhe tokko view service tiimii membarii keessadha. Tiimii membarii keessa galaniitu namoonni tiimii membarii keessa erga galanii booda akkasitiin kunoo akkuma argitanii lakkoofsa bilbilaa isaa irratti bilbiluudhaan argachuu danda'u. Toorri lammaffaa yookiin immoo karaa lammaffaattiin wal argachuu danda'an immoo sadaffaa irratti liinkii sadaffaa irratti yookiin immoo batanii isaa irratti kanii chat by whatsapp jedhu jira jechuudha. Chat by whatsapp sana keessa lixuudhaan immoo nama tokko bicha walitti haasa'uu hin taane nama baay'ee ta'uudhaan giruupiidhaan kan achirratti walitti haasa'uu danda'anidha jechuudha. Websaayitiin gara fuulduraatti kalaquu barbaadu akkuma kana kan rakkoo uummataa furuu fi kan hawaasni akka takkaamatti rakkoo isaa furate kan hojii isaa hojjetatu badhaafamuudhaaf dura hojii barbaachisa. Yookiin amma nuti callisnee websaayitii biildi goonee jenneetu agarsiisna osoo hin taane jalqabaa waan nuti hojjechuu qabnu irratti karoorfannee wanta inni websaayitichi qaqqabatu irratti wal mareennee ijoollee wajjin irree akkasitiin kan hojjennudha. Ijoolleedhaaf akka isaanii sirriitti baratanii fi barumsa isaaniitti akka cimanii fi gumii saayinsii fi teekinooloojii kanarree akka isaanii mana barumsaa jiranitti galmaa'anii mana barumsaa rakkoo akkasii akka furuu fi ijoolleen akka baratanii oomisha akka oomishanii yookiin immoo websaayit akka biildi godhan.